daawwattoota keenya kabajamoo fi qaalii kan daawwataa jirtan sagantaa keenya Simboodha. Sagantaa keenya Simbootiin sa'aatii nuti ammarratti argamnu sa'aatii keessummaati. Sa'aatii keessummaa keenya kanarraatiin keessummaa addaatii fi keessummaa ajaa'ibaa qabannee isinii dhufnee jirra. Hagaluma sagantaa keenyatti nu wajjin turtii gaarii godhaa isiniin jenna. Waamicha keenya kabajanii gama istiidiyoo keenyatti nuuf dhufuu keessaniif hedduu baga nagaan dhuftan. Ayyee duraan dursee sagantaa keenya jalqabuudhaaf wal barnoota goona. Wal barnoota irraa jalqabneeti waan walitti dhufneef hawaasni illee ni beeka. Yoo rabbi jechi akkasitti deemna. Duraan dursee maqaa keessanii fi gahee hojii keessan nu ibsaatii akkasitti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maqaan kiyya Jibriil Usmaan waadoo jedhama. Gaheen kiyya tokkoffaa akka nama hijiraa bu'uurarraa jalqabee tokkotti ammas waliin jira. Baankii hijiraa obboleeyyan kiyya wajjin waggaa 5 dura hundeessuu keessatti sochii bareeda goonee jira. Alhamdulillah rabbiin keessee ammas geenye jirra. Amma sadarkaatti aanaa baankii hijraatti ta'ana pirezidaantii baankii hijraatti jecha. Ta'ana pirezidaantii baankii hijraa. Maashaallah. Hayyeega irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan isiniin jaa. Hijraa baankiin gaa akka ummatatti akka hawaasatti waan guddaa gartee hawaasni hijraa baankii irraa eega akkasuma eega hijraa baankiin dhufee hawaasni gammachuu guddaan itti dhagahame gama hijraa baankii deemaa jira. Itti hirmaataa jira kan argaa jirru. Dhiyootti immoo waan nama gammachiisu guddoota akka torbee dabra keessa dhageenyee jirra. Baankiin hijiraa baankiiwwan biraa gaafa gabbahanii ibsa gaazexeessummaa godhan bu'aan isaan argamsiisan nu hinaafsiisuu ture akka hawaasatti. Silaa baankiin keenya illee bu'aalee akkasiin argamsiisanii waan jedhu jechuudha. Amma baankiin hijiraadhaa bu'aan inni torbee darbe keessatti ibsa miidiyaaf yeroo kennu waan hedduu nama gammachiiserraa. Mee bu'aa kana wajjin wal qabsiisee baankiin hijiraadhaa bu'aa hangamta akka argate adeemsi inni deeme maal fakkaata waan jedhu irraa haa eegallu. Alhamdulillah wanna addaati wanni barana bu'aan nu galmeessine ka waggaa dabree fi san dura jiruunis waan walitti madaalamu miti. Parsantaan isaa parsantaa 740 olii jechaadha. Jijjiiramni bankiin kun akka bu'aatti mul'ise jechaadha. Wayitalaal umriin isaa waggaa 4 goone bankiin kun lammaffaa immoo yeroon inni dalagatti seene yeroo diinagdeen biyyaa baay'ee chaalenjii yookaan immoo qormaata guddaa keessa seenedha. Ammas bankiin baay'een banamanii jiru. Hijraan akka seenaa baankii Itoophiyaatti baankii 19ffaadha. Wayitanu jalqabnu biyya kana keessa baankii 17 qofatu ture. 18ffaan baankii Zamzamii ji'a 3-4 akkana addaan jirra jechaadha. Kanaafuu chaalenjiin jiru baay'ee ulfaataa ture. Haala biyya keenyaa karaa nageenyaatiin yoo ilaalame karaa birootiin immoo karaa diinagdeetiin saniin ala immoo Directive yookaan immoo baankiin biyyoolessaa murtiilee garaagaraa fudhataa ture jechaadha. Fakkeenyaaf waggaa taree yoo ilaallu waggaa san duraa yoo ilaallu parsantii 14 ol faayinaans godhuu hin dandeettu yookaan akka baankii islaamaatti maallaqa silaa namni ittiin dalagatu tokko bittee kennu irratti waan qara san dura kenniti san irraa parsantii 14 jechaadha. Akka baankii haaraatti maallaqa osoo harkaa qabdu maallaqa san dalaga seensisuu hin dandeettu. Faayinaansiingii yookaan immoo dalagaa piroojektii umrii dheeraa waggaa 5 waggaa 3 ol waggaa 2-3 yaa sadarkaa bifa 3 qaba. Sadarkaa saniin kennuu hin dandeettu. Kana mara keessa seentee akka baankii haaraatti nama qacaruu qabda, damee babal'isuu qabda, teekinooloojiidhaan deemuu si barbaachisa. Dhiphinna kana mara keessa taate akkamitti tirfii fiduu danda'a akka jedhu immoo gaaffii guddaadha. Warroonni sheerii yookaan aksiyoona nurraa bitan immoo maallaqni jaraa namni amma
bara 2019 akka lakkoofsa faranjiitti way talaaltu waggaa 5 kun immoo maal barbaada tirfii barbaada jechuudha. Iddoo kanatti immoo baankiin guddachuu isa barbaachisa. Kanaafuu akkamitti baankiin kun tirfii fiduu qaba ka jedhu waan ittiin qormaatamne jechaadha. Alhamdulillah product garagaraa tajaajila garagaraa yaannee yeroo gabaabaa keessatti tajaajila kanneen kenninee tirfii fiduun waan ulfaataa ture. Qormaata guddaa jechaadha. Alhamdulillah kana mara bira dabrinee waan waggaa taree finne tirfii finne ol karaa parsantii 740 ol jechaadha. Kana wayita jennu tirfiin dhufee jira. Dameen babal'atee jira. Akka seenaa baankii jiraatti baankiin ji'a jahatti damee 30 bane seenaa baankii Itoophiyaa keessatti baankii kana. Ammas haala saniin deemee damee 135 geennee jira. Maashaallah. Damee kana immoo wayita bantu yoo xiqqaate damee tokko banuuf miliyoona 10 sanii ol sirraa barbaachisa. Kana yoo baay'iste biliyoona ol wanni sirraa barbaachisu. Guddachuu fi tirfii fiduu wal cinaa qabanii deemuun saniin ala immoo baankiin kun yoo ilaalte karaa teeknooloojiitiin wallet isa jennu digital wallet bankiin ala baankii biroo jechaadha. Jechaan namni tokko osoo hisaaban banatiin baankii irratti lakkoofsa isaatiin qofa lakkoofsa mobaayilaatiin qofa tajaajila argachuu ni danda'a. Maallaqa isaa sochoosuu ni danda'a. Kana jechaan cinatti baankii biroo banuu jechaadha. Hijraan waan niif dandee barbaada siistemii dandee waan barbaada dandee jechaadha. Kanaafuu akka amma teelebirrii jennu kana teelebirrii yeroo ammaa kana sadarkaan inni gahe ni argitanii. Digital wallet baankiileen qaban biyya kana keessatti baankii 6 qofa. Baankii 33 keessa. 33 keessa. 6 keessaa hijraan isa tokko. San keessaa immoo ka halaala hijraa qofa. Hijraa qofa. Alhamdulillah yeroo ammaa kana naannoo 800 ol maamila. Halal pay qofaan. Kana maaliif kaasee kana mara wal cinaa oofnee achievementiin yookaan immoo qabxileen guddaan nufinne ka tirfii qofa osoo hin ta'in guddinnas karaa teeknooloojiitiin wajjin adeemsisnee wanna kana finne jechaadha. Alhamdulillah galiin bara kanaa qofa biliyoona 1.8 kan bara 2025 qoftiin jechuudha. 25 qofte jechaadha. Kuni isa guddaadha. Tirfii kana keessaa bahee jiru wayita ilaaltu immoo alhamdulillah parsantii 170 olii ka guddate jechaadha. Maashaallah. Wallahi hedduu nama gammachiisa gaa'ee baankiin hijiraadha gaa qormaata jidduu taa'ee hojiilee dila kana hojjetu waan nama gammachiisu akka hawaasatti hubannoo hawaasni gama baankii islaamaatiin qabulleen gaafa isin dhuftanitti hedduu gaxaanaa ture. Wanta san hunda wal cinaa adeemsisuudhaan hawaasa kana gama hijira baankitti fidanii akka hojjetamu taasisuun honi hedduu waan nama gammachiisaati. Gama biraatiin ammoo bu'aan isin amma argamsiiftan kun akka baankii hijiratti gahaadha jettanii yaaddanii. Kuni jechaan kanaa ol dalaguun ni danda'amu. Osoo amma carraan akka biyyaatti haalli dinagdee sirraa'ee kanaa ol fagoo deemuun ni danda'ama. Humna keenya arginee jirra jechaadha. Potenshaala yookaan immoo ga'umsa baankiin kun qabu hojjettoonni isaa warri gubbaa jiran boordii irraa jalqabee warri maanajimentii warri baankii kana hogganu murannoo qabaniin wanni kun dhufe jechaadha. This dramatical waan adda ta'e tokko jechaadha. Industrii baankii keessatti gaaga'umsa yeroo ammaa kana biyya keessa jiru karaa ikoonomiitiin karaa diinagdeetiin kan namarra laalte. Walaakin immoo amma wanni baankiin biyyoolessaa nurra kaa'e kun osoo ol ka'ee amma barana jechaan akka bajata waggaa tareetti ilaallu parsantii 18 waan waggaa taree kennitirraa ka faayinaans godhuu dandeettu parsantii 18 qofa. Kan jechaan baay'ee ulfaataadha. Yoo xiqqaate hijiraan yeroo ammaa kana dalagoota nama 1,000 ol
karaa 1,500 deemaa jira. Kanaaf miliyonotaan mindaa kafaluu qabda, damee banuu qabda, teeknooloojiif kafaluu qabda. Haala kanaan dabranii deemuu waan guddaadha. Yoo kuni ol ka'e immoo yoo Rabbi jedhee September fulbaana dhufuu booda abdii guddaa qabna. Yoo baankiin biyyoolessaa kana kaasuu danda'e hijraan dhufa argee jira jechaadha. Kana ol hojjetuu ni danda'a. Kana ol maaliif filosoofiin baankii kana adda baankiilee Itoophiyaa keessa jiraniin adda. Kana wayita jennu carraadhaan waan arganne miti. Itti yaanneeti waggaa 5 dura wayita baankii banuuf deemnu baankii bifa kamii filosoofii falsafaa kamiin ka deemu ta'uu qaba. Baankileen Itoophiyaa keessa jiraniin biizines filosoofiin jara maali wayita jettu irra baay'een jara waan wayi irratti ka hundaa'an. Nuti immoo baankiin kun baankii uummata Itoophiyaa ta'uu qaba jennee waan karoorfanneef sun filosoofii ulfaataadha. Walaakin immoo faayidaan isaa guddaadha. Yoo haala keenya saniin itti deemne baankiin kun sustainably haala itti fufaa tokkoon sadarkaa guddaa irra gahuu ni danda'a. Wanni yeroo ammaa kana challenge yookaan immoo qormaata guddaa amma keessa jiru kana keessaan kana argine jijjiirama kana argine wayita wanni martuu nu laaf immoo kana ol fiduu ni dandeenya. Karoora keenyas kabaraan kana strategically waan waggaa 3 karoorfannee xumurreetti baran immoo ka itti seenne jechaadha. Wanni hijraa ammas adda godhu strategy keenya haga ammaattiin dhufne sirriitti ilaallee jirra. Banaa maal qabna turre maal sirreessuu qabna ka jedhus irratti haasoyne akka haaraatti jalqabnee jira jechaadha. Maashaallah mee waan bareedaadha kan nu kaaftanii gama teeknooloojiitiin gartee haala baay'is dabalatee wantoota adda addaa kan nu kaaftan ni jira. Hubannoo hawaasaaf uumuu irrattii fi hawaasni gama teeknooloojii akka dhufee fayyadamu haa ta'u hubannoon isin uumtan maal fakkaata akkasuma immoo gama fuulduratti gama teeknooloojiitiin wanni sun fakkeenyaaf bara baajataa bara 2026 isaa ta'u 2027 haroon isin nu qabattanii dhuftan akka Hijraa Baankitti gama teeknooloojiitiin maal haa'een? Teeknooloojiin kun hubannaa guddaa barbaachisa. Teeknooloojii uumuu qofa osoo hin ta'in san irratti immoo hubannaa guddaa uumuu barbaachisa jechaadha hawaasaaf. Yeroo ammaa kana keessattuu naannoon bahaa hubannaa bareedaa qaba. Naannoo Harargee irraa jalqabee haga naannoo Sumaaleetti hubannaa bareedatu jira. Sangarana babal'isuu barbaachisa jechaadha. Babal'isuu isarratti sirriitti dalagaa jirra. Digital banking kutaa of danda'e tokko nu biratti jechaadha. Humna guddaa sadarkaa senior directoraatiin ka hoogganamu sanii ol immoo IT Vice President Information System hordofama. Fuuldurri teeknooloojiidha. Namni teeknooloojii digitalization, digital transformation kana karoorfatee ittiin deemne tokko fiixan bahu. Kanaafuu uummataaf illee laaffisuu qabda. Namni yeroo hundayyuu qarshii baatee deemuu isan barbaachisu. Moobaayila irratti namni damee dhaquu isan barbaachisu. Maallaqa guddaa moobaayila irratti sochoosuu hin danda'a jechaadha. Kuni san qofaa miti. Maallaqa sochoosuu qofa osoo hin ta'in digital bankingiin kuni namni moobaayiluma isaa irraa akkamitti gaafii gaafatee faayinaansii argachuu danda'a ka jedhulleedha. Amma nuti garana ol guddisne. Alhamdulillah yeroo ammaa kana babal'isnee jirra. Maamila 800 ol bira geennee jirra. Saniin ala immoo muraabahaa isa jedhamu muraabahaa sadarkaa elektiroonik ta'e tokkoon tajaajila kennaa jirra jechaadha. Amma namoonni sadarkaa gadi aanuun biizinasi dalagatan amma keessattuu dargaggoonni yoo baajaajii barbaadan yoo waan garaagaraa barbaadan warri immoo nigdii yookaan immoo daldala gadi sadarkaa gadi bu'aarra jiran tokko warri collateral yookaan immoo waan qabsiisan tokko hin qabne meeshaa bituuf ni dandeenya jecha 300 500 miliyoona tokko kana osoo homaa hin qabsiisin achumarratti gaafatanii muraabahaa ka jedhamu
nuti warra silaa meeshaa jiraa dhiyeessuuf saniif kafalla jarrimuu meeshaa fudhatan. Amma tajaajilli kun jalqabee deemaa jira. Kun jalqabamee jira. Alhamdulillah. Barana jalqabamee jira jechaadha. Namni amma warroota kaampaanii gurguddaa warra baajaajii dhiyeessan ka akka Hamzaa kaampaanii Adaamaa jira. Kanaaf. Gaara wajjin walii mallatteessinee already itti seennee jira jechaadha. Karaa birootiin immoo warra meeshaa garaagaraa dhiyeessuu danda'an akka online namni bitachuu ni danda'a Alibaabaa waan akkanaa kanaan walitti qabsiisnee jira jechaadha. Kanaafuu tajaajilli kennaa hijraan abbootii qabeenyaa gurguddaa qofa tajaajilu miti. Qotee bulaa horsiisee bulaa dargaggoota kana ummataaf bakka bu'uu malee nu profit maximize yookaan immoo tirfii qofa warroota abbootii sheerii bitaniif qofa faayidaa fiduu osoo hin ta'in ummataaf fiduudha. Laaltee baankiin Hijraa tajaajila harameen jedhamu qaba. Tajaajila harameen jedhamu kun namni hajjii godhuu barbaada maallaqni immoo isaaf hin goone. Kan ammoo salphisuuf rakkina kana uummata kennaa hiikuuf harameen jennee namni yoo persentaa 50 qusate persentaa 50 baankiin Hijraa ni kennaafi wayita deebi'e immoo suuta kan amma waggaa lama dura jalqabnee namoonni haala kanaan hajjii deemaa jiran jechaadha. Kanaafuu wanni kun marti uummata kana akkamitti xiyyeeffannee ol qabu ol kaasuu dandeenya akka jedhu irratti sirriitti deemaa jira. Wallahi waan hedduu nama gammachiisaati daawwattoota keenya baankiin Hijraadha hajjii deemuuf illee haalli inni itti mijeessee persentaa 50 yoo hajjii deemuu dadhabdee persentaa 50 kaffaltee san booda gaafa hajjiirraa deebitu carraa bareedaadha kun. San qofaa miti gaa dargaggootaa fi namoonni adda addaadha baankii Hijraa waliin hojjetuudhaan haalli itti meeshaan bitamee namni hojiidhaan itti jijjiiramaa jiru hedduu waan hedduu nama gammachiisaati akka Hijraatti. Hijraa bakka yaadne olitti arganne. Hijraa nuti hagni nuti yaadnee fi hagni irraan tanamuu bakki Hijraan gahee waan gammachiisaati. Akka hawaasatti hawaasni baankii Hijraa abdii guddaa qaba. Maaliif baankiin kun hundi osuma uumamee jiru Hijraan garuu bakki fi ilaalchi hawaasa biraa inni qabu ilaalcha guddaadha. Akka itti deemamaa dhufes bakki inni irra jirus gama fuulduratti illee waan guddaadha irraa eena. Insha Allah ta'ala hawaasaaf dargaggootaaf namoota sagantaa kana daawwataniif akka baankii Hijraatti dhaamsi isin dhaamtan maali? Gama fuulduratti hoo wanni isin karoorfattanii hawaasa kanaaf karoorfattanii deemaa jirtan maali? Dhaamsi isin nu dhaamtan maali? Tokkoffaa adeemsi Hijraa abbootiin qabeenyaa haguu walitti dhufanii akkamitti tirfii argannaa baankii dhaabuu qabnaadhaan kan dhufee miti jechaadha. Wanni nurraa kaane rakkina uummanni keenya qabu hubanneeti jechaadha. Osoo sadarkaa baankii banutti hin seenin dura daldaltoota garaagaraa walitti qabnee leenjisaa turre. 2017 bara 2017 akka lakkoofsa faranjiitti jechaadha. Uummanni kun maal rakkatee ka jedhu yeroo ammaa kana barachuu ni dandeetta. Waan garaagaraa sadarkaa gadi aanaatiin dalaguu ni dandeetta. Walaakin immoo jijjiirama akka uummataatti jijjiirama guddaa fiduuf diinagdeen murteessaadha. Salaatuufis diinagdee si barbaachisa. Soomuufis arkaana shanan bakkaan gahachuuf diinagdee wajjin wal qabata. Diinagdeen si barbaachisa. Namni uummanni keenya sirriitti hubachuu qabu dhimma kana jechaadha. Barsiifachuuf barachuuf diinagdee si barbaachisa. Hawaasa kee jijjiiruuf masjida kee ijaarachuuf madrasaa ijaarachuuf rakkataa kee qarqaaruuf yatiima qarqaaruuf diinagdee seektara kana keessatti uummanni islaamaa bakka hin qabu ture jechuu ni dandeenya. Laali yeroo nu jalqabnu baankii 17tu jira. Kun marti baankii dhala irratti hundeeffame. So ati maallaqa kaayuu malee fudhattu. Yeroo ammaa kana yoo laalte baankii Itoophiyaa keessatti more than 2.4 or 5 trillion maallaqni walitti qabame trilliona 2.5 ol. Meelaan biiliyoonaa miti trilliona 2.5 ol. Kana keessaa persentiin 80 trilliona 2 ol kennamee jira. Eentu fudhate? Uummanni musliimaa. Yoo laalte
magaalaa kana ilaalme Finfinnee wayita ilaaltu ijaarsa Finfinnee keessa jiru real estate manufacturing company waan garagaraa wayita ilaaltu nu qooda nu keessaa qabnu maali? Uummanni kun parsantii 50 ol jedhama. Karaa diinagdeetti yoo ta'u immoo hin jiru. Kanaafuu seektara diinagdee kanatti yoo amantee ittiin dhufin har'as uummanni keenya maal shakka? Bankiin Hijraa halaala moo harama jedhee si gaafata. Bankiin Raamis halaala moo harama jedhee si gaafata. Kalee qabsoo ture. Eega wanna san argatte immoo shakkii itti uumta. Ammas carraa eenyuuf kennaa jirti? Baankii kee kan ta'iniif kennaa jirti. Baankiileen kunneen Hijraa qofaa miti. Baankiin Raamis, baankiin Zamzam, baankiin Shabalee kunniin baankii shari'aa Islaamaatiin haala walgituun uumaman karaa halaalaatiin dhufan. Halaalli immoo halaala qulqulluu feetamoo waan haramummaa fi halaalummaan isaas si shakkisiisu tokko. Alhalaalu bayyin wal haraamu bayyin. Akkasiimi wanna si shakkisiisu kee irraa qulqullaa'uun diinii Islaamaa keessatti waan guddaadha jechaadha. Wanni nu irraa kaane uummanni keenya kun akka jijjiirama cabee jira. Cabeensi keenya kun biyya tana miidha. Koolli tokko koola uummata Islaamaati jechaadha. Jechaan ummata Islaamaa diinagdee halaala barbaadu parsantii 50 ol ummata baay'inni isaa miliyoona 60-70 ta'e tokko. Biyya biroo yoo ilaalte biyya Arabaa biyya hagam yoo walitti dabalte lakkoofsa kana argata. Kanaafuu uummanni kun yoo hin jijjiiramin rakkina keessaa bahee diinagdee keessatti shoora guddaan taphatiin biyya Itoophiyaa jedhamtu tan dura deemuuf ati immoo duubatti harkistee. Kanaafuu miidhuu qofaa miti biyya tanas miidhaa jira. Yoo san ta'e immoo diinagdeen kanaaf isa murteessaadha jechaadha. Har'a Hijraan magaalaa tokko keessa damee tokko qabaachuun ni mala. Baankiin biroo immoo damee 4-5 qabaachuun ni mala. Baajaajii kafalteetu Hijraa dhaquun har'a siif seenaa guddaadha. Bor ni dabra. Har'a alhamdulillah nu turfii bareedarra guddaarra geennee jirra damee 135 jechaa teknooloojiidhaan deemnee jirra. Kanaafuu wanni uummata keenyaaf dhaamnu maali? Baankii Islaamaatti fayyadamu waan ofii kunuunsuu jabeeffachuu akka shabaabaatti immoo dargaggooleen karaa baankii Hijraa yoo dhufan tajaajila bareedaa argachuu ni danda'an jechaadha. Hijraan har'a dalagaalee kanneen wayita dalagu of qofaanii miti. Alhamdulillah sochii teknooloojii diijitaal waaleetii kana arganii warri amma orgaanaayzeeshinii gurguddaan nutti dhufaa jira. Isin karaa keessaniin uummata qarqaarra jedhanii NGO'leen gurguddaan ka beekaman karaa birootiin immoo warra baankii biyyoolessaa wajjin qaamni dalagu murti nutti dhufee har'a isin wajjin dalaynaa uummata kana nu qarqaaraa karaa keessaniin jedhaa jira jechaadha. Kanaafuu carraa kanneen argachuu ni danda'an. Akka waan laafaa tokkotti ilaaluu isin barbaachisu. Alhamdulillah har'a ol jennee jira. Waan amma isin kaaftan kanarratti hubannoon hawaasni qabu. Gama kana illee irratti hojjetaa jirtan maashaallah. Daran jabeessitanii immoo waan irratti hojjetuu qabdan ji'a yaaduunis hawaasni nama tokko wajjin haasa'e. Baankii Hijraatii wajjin bifa amma isin dubbattan kanaan maaliif meeshaa baankiin hundi tokkuma naan jedhamne sun nama keenya nama akka nama gara baadiyyaa jiru baankiin hundi tokkuma barooti baankii Islaamaan agarree hubannoon eega harkate hawaasichi namoonni tokko yeroo ta'anii waliin haasawan akkuma waan laaftutti dhufe tokkotti ilaalamee ilaalchisuunis ni jira. Gama biraatiin immoo baankii kana namoonni hedduun amma baankii Hijraattii fi baankiilee Islaamaatti fayyadamaa jiran bifa kamiin fayyadamanii nama waliin hojjetan baankii Hijraa ni qabda yeroo je'uun yeroo san deemee buuka banata. Dirqamee jechuudha. Fedhee osoo hin ta'in gama fedheen natti dhufuu qaba hawaasni. Fedhee baankiin kun waaniidhaan kaleessa dhabee kaniin itti guuttadhu. Bakka kaleessa hawaasni keenya gara deemu dhabee ture. Nama maallaqa inni kaayyata maalleen isaa mana biraatiif kannama. Inni carraa harkachaan turre. Har'a immoo maallaqa ifii kaayyatee isuma fayyaduu danda'u kana biratti dhufuu qaba. Rakkanna jennee waa gaafanna.
gaafa mirga keenya arganne immoo mirga san kunuunfachuu hin dandeenye. Rafagaan. Laaftutti dhiiste. Maali tokkumaa misiin jedha. Amma wanni akkanaa kunniin hamilee nama cabsa. Nuti yaada irraa jalqabnee baankii kana haga irraa keessa jirra kun. Uummanni kee immoo sitti amanee ilfaati ati yeroo kana mara fudhattee dadhabina ati goote kana mara laalee yoo sin utubin hamilee kee cabsa. Maaltu addaan jira? Jechaan kun gaafii fokkataadha. Jecha bareedaa miti. Akkuma jalqabnee wanni kun nu qunname har'a sammuu san keessa hin jiru. Mindset san keessa irraa fagaannee illee jirra alhamdulillah. Gaafa jalqabne namni tokko natti dhufee maaltu adda isin godhanaan jedhe. Maali wanni haaromsa? Baankii Hijraa bannee osoo waggaa tokko hin guutin maali baankii birootiin maaltu adda isin godha. Amma nama san namni akka kiyyaa baankii kana keessaa seenaa qabu tokko yoo akkana siin jedhan hangam takkasii ol hamilee si cabsa. Jechaan ani achi ta'uunu adda godha. Akkasii ani achi sirriidha. Anummaan achi jiraachuunu adda godha. Lammaffaa immoo kuni uummata islaamaa irraa maallaqa halaalaa waliin qabneeti. Har'a namni baankii kanneen keessa qacarame yoo ilaaltu warroonni kalee osoo baankii keessa qacaramuu barbaadan maallaqa minda bareeda argachuu danda'an haraamni kun tafuu qaba. Har'a yoo ilaalte intalli takka niqaaba uffattee jalbaaba uffattee inni bakkee salaataa barbaadu bakkee salaataa argatee sa'aa barbaadutti halaala nyaataa ibaadatti niyyachuu ni danda'a. Har'a sadarkaa kanaan baankii tajaajila kennu kana bira dhufee maaltu adda isin godha wayita jedhu kun jechaan waan bakka geenne san hubachuu dhabu waan ofii to'achuu fi irratti qarqaaruu dhabu ibsa kana keessaa ba'uu qabna. Maaliif nuti always in vicious circle rakkina tokko keessaa ba'uuf rakkina birootti achumatti deddeebina jechaadha. Kuni bareedaa miti. Maaliif akka hawaasatti jijjiiramuu qabna. Har'a bakkee kalee hin jiru jechaadha alhamdulillah. Alhamdulillah daawwattoonni keenya warri sagantaa kana daawwataa jirtan hundi keessan baankiin Hijraa bu'aa ajaa'ibaa bara kana qofatti qarshii biiliyoona takka tuqaa 8 bu'aa harkateeti jira. Waan hedduu nama gammachiisaati. Akkasuma immoo ilmaan keessan kaleessa warri isin barsiifattan guutuun isaanii akkasuma ilmaan keessan eessatti mindeeffamne eessatti qacaramna waan jiru irratti yaaddan. Har'a maaliif baankiin islaamaa kan bakki halaal irraa nyaatan bakki halaal kaayyatan nuuf heddummaatee jira alhamdulillah. Hijraan immoo san keessaa isa tokko. Baankii Hijraa fayyadamuun diinagdee kee guddiftee halaal keetii osoo rabbii keetii wajjin wal loliin diinagdee keetiin guddattee bakka saxaaboonni rasuula alayhi salaatu wasalaam kaleessa irra gaangahuun ni danda'ama. Baankiin Hijraa nu barsiisaa jira. Baankii Hijraa waliin hojjechuun hedduu dirqama hunda keenyaati. Ibaadatti jechuun danda'ama waan jedhu obbo Jibriil istiidiyoo keenyatti dhufanii baankii Hijraatii wajjin waan jiru bal'inaan nu kaasanii jiranii. Mee obbo Jibriil gama tokkotti haa deebinummaa baankii Hijraa keessaa haa baanu. Asumaanuu daawwattoota keenya obbo Jibriil jidduu kana filannoo majlisaatiitu gaggeeffamuuf deema. Yoo rabbi jee inshaallahu ta'ala. Kanaaf immoo sochiin bal'aan taasifamaa jira. Obboleessa keenya kan har'a nu jidduutti argaman kunis itti gaafatamaa boordii filannoo magaalaa Finfinneeti. Hojii bal'aa hojjetaa jiranii. Mee gama filannootii wanni jiru maali? Hawaasni illee gartee asumaanuu hubannoo filannootii illee akka qabaatu waa'ee filannoo kanarraa xiqqishoo silaa hubannoo kan bitanii. Kanaafuu baankii irraa karaa filannoo Bismillahirrahmanirrahim. Lamaanuu waan wal fakkaatu. Waan uummata keenyaati. Alhamdulillah. Itti gaafatummaa kana osoo hin beekne na kennanii har'a waliin rakkataa jirre. Bakka hedduudhaa kan mul'achaa jirta maashaallah. Alhamdulillah muuxannoo bareedaa. Jidduutti waan ustaaz waan takka isin qabu waan hedduu na gammachiise takka. Baankii Hijraa keessatti maaltu adda taasisa jennaan anumti achi jiraachuun adda taasisa waan jette takka. Wanni sun hedduu nama gammachiisa. Maali namni kee tokko namni ati dhaga'uu dandeessu kan kaleessa bakka ati jirtutti guddate kan background isaa beeytu tokko dhufee bakka tana jiraachuun qofti adda isa taasisa. Saniifin jidduutti isin qabe dhiifama. Filannoo kana wayita laallu alhamdulillah tokkoffaa mootummaa keenya galatoonfachuu nu barbaachisa. Jijjiirama mul'ataa jiru kana we have to appreciate carraa arganne kana.
akka baankiitti illee akka majlisaatti illee mootummaa kanaan wanni kun hin dhufe jechaadha. Sadarkaa olaanaatiin waan murtaa'e jechaadha. Labsiidhaan waan dhufe akka baankiitis akka majlisaatis jechaadha. Akka majlisaa wayita laallu manni kun mana walooti. Uummanni Islaamaa guutuun itti tajaajilamuu qaba jechaadha. Qaamni tokko qofti majlisaan hammatamee qaamni biroo immoo majlisarraa fagaachuun barbaachisu. Kanaafuu uummanni Islaamaa marti mana kiyya jedhee bakkee itti amanu, bakkee itti tajaajila argachuu danda'u tokko yoo hin uumin uummata kana mara miliyoona haganaan baay'atu kana bittinneessuu ta'a jechaadha. Kanaafuu majlisni waggaa 50 ol seenaa waan qabu. Majlisni kun gaaga'umsa gara karaa keessa dabree jira. Alhamdulillah yeroo ammaa kana seenaa waggaa 3 keessatti wayita laallu sadarkaa bareedarra jira. Kana jechaan qaamni amma jiru kun filannoon ta'uu qaba. Nuti waggaa 3f waadaa gallee kana boodatti fufuun qabnu amaanaa kenna dabarsinee kennuu qabna jedhanii kana murteessuu jechaan hangam takka jechaan uummanni kun keessattuu pirezidaantiin majlisa biyyoolessaa Itoophiyaa Sheekh Hajji Ibrahim kana murteessuun isaanii akka waliigalaatti wanni kun majlisaan murtaa'uun kun bilchina guddaadha jedhee hubadhaan akka nama tokkotti. Asiin duras ijaarsa majlisa Oromiyaa keessatti Sheekh fa'aa wajjin waliin turre boordii barreessaa ture. San keessattis alhamdulillah sochii bareeda goonee jirra. Majlisni Oromiyaa sadarkaa bareedarra waan tureef jijjiiramni kun dhufe. Wanni namni amanuu qabu. Achitti dalagaan guddaan dalagamee jira. Santu jijjiirama guddaa fide biyyoolessaaf illee. Har'as wanni jiru majlisni amma jiru kun itti amanee filannoon godhamuu qaba jedhee murteessanii akka biyyaatti filannoodhaaf qophaa'anitti seenuun kun waan baay'ee nama ajaa'ibu jechaadha. Har'a yaadarraan dubbannu ani egaa muudamee ji'a 4 akkana warroota waliin jirru obboleeyyan kiyya wajjin. Alhamdulillah har'a galmee xumurutti jira. Finfinnee immoo yoo ilaalte Itoophiyaa si xiqqoodha jechaadha. Kana keessa waan baay'ee argina. Very complex. Wanni bakkee biroo hin jirre Finfinnee keessa jira. Alhamdulillah karaa tokkoon ulfaataa ture. Ammas hin xumurre akka seenaatti dubbachuu hin dandeenyu. Laakiin waan haga ammaa dabre waan ji'a 4 yoo itti ilaallu itti gaafatummaa kana fudhatanii deemuun ulfaataa ture. Lammaffaa immoo muuxannoodha. Waan uummanni Islaamaa kun keessa jiru arginee jirra. Karaa filannootti deemnaa guyyaan filannootis murtaa'ee jira jechaadha. Murtaa'ee jira. Amma yeroo sa'aatii kanarra almost ji'a 1 qofa keessa ni xumurra. Kanaafuu wanni nu Finfinnee keessatti argine baay'ee ulfaataadha. Chaalenjii guddaadha. waliigalee galuu dhabuu sadarkaa masjiidaa irratti maal kana qaama kana mara stakeholdera kana mara haasoysiisnee gadi buunee waliin mari'annee maal jennee jira. Har'a Finfinnee keessatti namni filannoo kana keessa hin hirmaadhu jedhu hin jiru almost. Maaliif kun credibility akka nutti amanu goonee jirra. Waliin haasoynee jirra. Itti gadi buunee ilaallee jirra. Rakkina isaa hineefi jirra. Alhamdulillah successfully wanna kanani xumurra ka jedhu abdii guddaa qaba jechaadha. Namoonnummaanu gama kanatti itti amanee gama filannootti dhufuun kun waan hedduu nama gammachiisaati. Irra deebiidhaan akka majlisatti illee murteeffamee murteesseenaati. Gama filannootti dhufee uummanni nama inni murteeffateen nama ifi itti amaneen haala bulchu jaamee gama filannootti dhufuun filannoo qoftii gaggeessuun seenaa guddaadha. Kun waan hedduu nama gammachiisaati. Uummanni keenya illee bal'inaan itti hirmaatee kan magaalaa Finfinneettis namoonni bakka adda addaa jiran ammallee warri hin galmaahin galmee isaanii galmaawanii waraqaa harka isaaniitti galfatanii filannoof qophaa'ee namni hundi gahee isaa baachuun hedduu barbaachisaadha. Waan hedduu nama gammachiisaati. Mee xumura irratti filannoo wajjinis wal qabatee baankii wajjinis wal qabatee dargaggoota wajjinis wal qabatee dhaamsiisin xumura irratti nuufis dhaamtan hawaasaafis dhaamtan maali? Kofa alhamdulillah isin ijoolleen teennaa sadarkaa kana irra ga'uun keessan baay'ee na gammachiisa. Miilaan miidiyaa dargaggoota humna guddaa qaban
ilaalchi jiraa sirrii ta'ee jechaadha. Shabaaba kana sirriitti bakka bu'uu ni dandeettani. Yeroo keessan qusattanii miidiyaa kana bantanii socho'uun keessan isin keessaa nama haafizaattu jira, nama qiraatii sadarkaa bareedaa qabu, barumsaan maal uf qusattanii uf qabdanii yeroo ammaa kana chaalenjiin jiru teeknooloojiin maal kana mara alhamdulillah naannoo garaagaraa irraa jechaadha. Naannoo garaagaraa irraa Oromiyaa keessaa haala kana waliin qabtanii miidiyaa kana uumuun keessan sirriitti bakka guddaa isinii kenna. Rabbiin isin haa gargaaru jabaadhaa. Inna ma'al usri yusra. Cinqaa kana keessaa baatanii boru waan guddaa ni argitan. Sabrii isin barbaachisa. Yeroo ammaa kana namni nama hubatee nama gargaaru isin gargaaramuu isin barbaachisa jechaadha. Jabaadhaa isin bira dhaabbanna. Akka baankii Hijraatti dhaamsi an dhaamu maali? Baankii kanatti fayyadamuu qabdanidha. Aksiyoona bitachuu qabdanidha. Yeroo ammaa kana faayidaan baankii irraa argamu laafaa miti. Amma baankiin kun alhamdulillah tirfii guddaa fidee jira. Barana warroota abbootii aksiyoonaatiif tirfii kennuuf raabsuuf jechaa dividendii ni kennu. Namni immoo yookaan aksiyoona ittiin bitatee guddifatee jechaadha. Waggaa waggaadhaan inni mana ofii taa'ee yookaan immoo bakki biru taa'ee tirfiin qulqulluu isaaf ni galaaf jechaadha. Tirfiin baankii irraa dhufu tirfii laayyoo miti. Namni keenya kana sirriitti hubachuu qaba. Daldaluma xixiqqoo waan dalagnuuf har'a binnee deebisnee gurguruu sallaalla. Kuni investimantiidha. Ijoollee keenyaaf, haadha manaa keenyaaf, qaama gargaraatiif, masjidaaf bituu, madrasaa maqaa madrasaatiin, maqaa mana barumsaatiin bitanii abbaa aksiyoonaa ta'uun kun carraa hin argamne. Carraan kun immoo yeroo gabaabaaf san booda hin argamu jechaadha. Lammaffaa immoo dargaggoonni keenya tokkoffaa chaalenjii amma karaa teeknooloojiitiin karaa globaalaayizeeshiniitiin maaliitiin isa mudataa jiru kana keessa poozitiivlii fayyadamuu qaba jechaadha. Poozitiivlii wanni tokko qara lama qaba teeknooloojiin kun. Yoo karaa faayidaa qabuun itti fayyadamne zamana kana era of teeknooloojii digitaayizeeshin yeroo ammaa kana artificial intelligence maal wanni jennu kun marti namni teeknooloojii kana hin hubatin dalagachuu hin danda'u jechaadha. Kana sadarkaa bareedaan itti fayyadamuudha malee yeroo ofii gubuu hin barbaachisu jechaadha. Yeroo hundayyuu TikToka, Facebooka qubuma kana wanni jechuun scroll godhaa ooluun osoo hin beekne sa'a tokko, sa'a lama, sa'a sadii si harkaa fixa jechaadha. Akka baankiitti immoo dargaggoonni nu bira dhufanii waan garaagaraa tajaajila garaagaraa argachuu ni danda'an. Har'a Hijraan alhamdulillah bakkee deemetti naannoo birootti nama fidee bakkee tokkotti hin qacaru. Nama naannoo san jiru qacara jechaadha. Barachuu barbaachisa. Daldala immoo yoo barbaade nu wajjin dalagachuu ni danda'a jechaadha. Kanaafuu waliigalatti adeemsi deemaa jiru wanni waggaa 4 keessatti argaa jiru kun waan bareeda waan ta'eef waan ofii jabeeffachuu waliin deemuu barbaachisa. Karaa majlisaatiin wayita laannu filannoon kun baay'ee murteessaadha. Uummanni keenya waa hifachuu guddisaa. Galmaa'umaaf yeroo san daqiiqaa 5-10 kennanii galmaa'uuf yeroo sun itti ulfaata. Kan itti amanee wanni kun adeemsa fuulduraa guddinatti deemu waan ta'eef kana keessa hirmaachuu barbaachisa. Nama hirmaateetu filachuu fi filatamuu danda'a. Namni hin galmaa'in filachuu fi filatamuu illee waan hin dandeenyeef carraa amma arganne kana itti fayyadamuu baay'ee nu barbaachisa. Yeroo qabnu keessatti akka Finfinneetti saamtaa tokkotu hafee saamtaa tokko hafee kana keessatti galmeen kan godhamu masjiida irratti. Namni masjiida dhufee galmaa'uu danda'a. Kanaafuu sabrii godhatee daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 galmeedhaaf yeroo kennee akka galmaa'u fi akka hirmaatu kana dhaamsa dabarsuu barbaada ulfaadha. Hedduu galatoomaadha. Daawwattoota keenya akka baankii Hijraatti illee obbo Jibriil itti aanaa pirezidaantii baankii Hijraadha. Dhaamsa guddaa nu dhaamanii baankii Hijiraa carraa bal'aa isin uffamee jira. Namni hundi baankii Hijraatti fayyadamuudhaan baankii Hijiraa baankii keenya baankii gaafii waggaa dheeraa boodaan arganne itti fayyadamuu qabna. Baankiin Islaamaa baankii teenya
wanni ofiin moo ofiiti saniifuu namni itti fayyadamuu qaba dhaamsa joonuu dabarsanii filannoonis deemaa jira torbee tokko qofaa ta'ee torbee tokko kana keessatti namuu bakka jirtanii gahee keessan baachuudhaan nama barbaadan nama bakka nu bu'uu ni danda'a jechuun filachuu dandeessanii asumaan Obbo Jibriil irra deebiidhaan waan bareedaa marii bareedaa kana wajji godhuu keenyaaf hedduu galatoomii akka miilaanittis akka Simboottis galatoomfachuun barbaada. Ulfaadhaa isinis. Shukran. Daawwattoota keenya egaa sagantaan keessummaadhaa kan Obbo Jibriil wajjin goone kana fakkaata ture sagantaawwan keenya kan Simboo kan hafan itti fufaa sagantaawwan keenya kan hafan wajjin turtii gaarii isin jenna.